sagantaan soora qalbii itti fufee jira. Amma dabareen tan diraamaati. Immaan sheenaa kutaa torbaffaa dhageeffadha. Imimmaan sheenaa barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawad Ibrahim. Imimmaan sheenaa. Khotu mee Shaabaan bagara bisbite. Maal isaa akkam nama eeyyamtan? Sule dawaan kee ule. Khotu mee keetii uleedha khotu. Hayi maaliin balleesse qoy? Dhugattuu gataa mee Shaabaan marii qabna. Marii iriiriri waan marii yaamutan fadha. Marii taasawaatii miti ta makiinaa leeni jibbee kan makomasii kana jecha. Gataa Shaabaan arrafas diidha. Okay gaafi tokkoffaa mee Shaabaan ati yoo rabbi jeentala akkam fuudhu barbaadda. Hayi tumbaree duqaasaa bira kanya tanaan marii ittaanii sagantaa bashannanaati bartuun. Akka silaal hin jarjarin goomaaf hin jarjarin sinjee. Okay gaafi teessan hoggaan deebisu intala akkamiitiin fadha seetan gabaabseetiin himamaniin dheeressa. Mee kuma beektutti makaasota fiiti. Laal gabaabinatti yoo taate taa akka sittiitiin fadha. Sittiin san taa akka himee nu ibsime. Okay sitti ibsuudhaaf garuu xiqqishoon ulfaataa ayyeen iyyaala. Allaal dhalaa akkamiitiin fadha seetan ta ibaadaa rabbiitii fattu intala salaata fardeessitu ta qaamas akka islaamaas tattarattu ta keessa alaanuu bareeddu qa nama imaana qabu tan akkasumas miidhagina qabdu nama hayaa qabu boo baqqaata akkasitti uff. Ayyee numaatu dubbii fida yaani barga numaatu sittiitu himata sibbaneeti. Yaa fachoome ati numaatu mana muqaafi sibiilaa dhiistee abbaa langaa taate. Shaabaan dubbii taphatiin jijjiirin sittiin galaabobbaan dhorkeechu jirti. Qoy amma isin jaalachuu qiyyaa diliidhamoo jaalatamuu siitiitu cubbuudha. What does mean? Hayi. Laal Shaabaan jaalachuun keetis dilimti. Amma rakkoo maal si fakkaate? Yoo isin fadhiin qabaanne akkamitti taaree? Tabiraa taniin ammoo irra sii da'u akkuma atu ulaagaa baafatta dhalaanii shartii dhiirarraa barbaadanii jira beekte ati amma akka Shaabaanitti jechuudha ulaagaa sittiin sirraa barbaaddu ni guutaa. Hayi shartii mattee jirtee qa waan isin naan jetteemu. Laatu haasuu miti guutee dingu baay'aa sidaachuu deemtaasiis. No Shaabaan waan haasuu jira akkuma olii amma fakkeenyaaf ati ulaagaa namni sirraa barbaaddu ni guutaa. Bara kaan nama gaarii toofa kaan ulaagaa san guutuuf inni si yaaladhee. Egaa dubbii takkaa jira amma bakka tanatti ati Faatumaa fuudhuu yoo barbaadde jalqaba Aliyyii ta'uu qabda. Dhiira gaarii osoo hin taane dhalaa gaarii akkami kajeelta. Attayyibuun alitti ayyibaati jaa rabbiin gaariinis gaarumaafi gadheenis gadhumaafi. Egaa walumaa galattu dubara gaarii fuudhuudhaaf ati nama gaarii ta'uu qabda. Osoo muumina hin taane muumititti kajeeluun sirrii miti. Waliigallee? Waliigallaas waliin gallus muumina ta'uu kan qabu ni namana garuu nama na gargaaru na barbaachisa nama akkasitti. No gargaarsa argachuudhaaf dura ulaagaa guutii. Hayi akka maraataa karaa baatee waan deemuu dhorkiteef ni harkataati. Saabii jecha maraataa kana deddeebistee taa immoo hin fixannee man kaanu. Akkasiitiitti yaadi tanuma. سلكين تندير وطن مسابرين. هلو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صابري متي؟ ايه صابري نانات نبيتكم ما شاء الله. سلكين تدوو خلين سيف قردين ري أكمي نجيا فيا مالتو عاري وانا عاري بس باينة بجراي مي واي مسيجي سناي مخا واني سيني فيني منانجتي مسيجي خيخي ساخنا جاب سيسي مال سيدا ناسا كافي في ريستوران سي خجوتوكو مالي مكان كنا نقلي ناسا يتشن دابتا أمريكا سن سيديتي خوايا هوا كروت مبيني نايب سخامين نقليتي بر قباجي دا قباجي مالي وبليس ناسا لا تيما مكان كي ناناتي دمتي ناناتي في سابر كافي في ريستوران تي جتشو ولبنا خاصة إن شاء الله مقالاني وسنا إن شاء الله هاي مولتا خنون دك أبدا خايا صابر أكاسي ربي فدي قالوا دبين فدايرو ما تون ربي راه جرتي بيتا قدا في قدرتي أمنو قبنا يا ربي ولي نقوديغا كجنو هنا تاني إن شاء الله ربي بيخا نانا ساتي واني مالك ركتبتا كنغري هاي إفيفو صابر وين يا دجيستي بر ورقان كي كتسي ورسني بر انيس وان ما كاتنا خطب دين سي خطبه وي عادات بسوين كباسان وبليتين دي لكاتنا بيوتنا إجادات النلالتي مسيجي سنغر تيچو ديسين أو خرارة دم في عدي قروان انتاني اللين كتبني واسمان جالتان جيمالي أو خلي قوم بكدلقا رفقا خوفن تيساني في وچون تيسان نقوم خرافة فاني فهمتو نقد دي سيستانيو نميس نيرفة اللين كبدن ايه والله رب ما رحمة واقول أما ما قروا يا ربي جينانات يناف ناتجيتي ياد هايه أكومات يتي ربي أتاسيسو نانات سويس غافدو هايه اتفوفي سورات ينارك خياد دي
maal sii gooti footoon tiyya. Dhugaatti yeroo hedduu maanzara fayyadamta ani immoo ijateettiin harkuu fedha guyyaa tokko qofaan si harkee barsii maanzaraa ofirraa hin qabne yookiin boru osoo aayigilaasiin kaa'anne kottu kaaffee. Barga maanzaraa akimaan naaf ajaje. Akkas taanaan maanzaraa ofirraa baasii footoo seenaa ergi kaayaadde. Mee itti ilaala. An bargaa yeroon si fuudhu barbaadaa bitee. Anis yeroon heerumuu fedha. Abbaa kiyya rabbiin nagaan biyyaadhaarraa haa deebisu. Sanduuqa itti wanaa dhiisiga. Hayyee haaya nagaan jiraadhu naanaatti. Saabira facha kutaa kumeen cufini. Maal irraanfattee yaadde? Wanta shaabaan san dubbistanii? Timne likkilikki isaatiin tiinami. Daayi tana sittiin yaadin jiin. Haa yaadde yaadin irraa buustee fayyaa ta'e galatoomi. Ana qofaa miti barsuulee hojii taanee timne. Jazaakumullahu khairan. Hayyee salaamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam nageetti. naanaat maadii maqaa abbaa seera dhageesse qaatanaaf akka yayyaamta Kota gatameen irraa saabir waan takka si gaafadhu sakaafee kana gudufnu nuti juus maqoo fayyadamu dhufnu moosa akkami. ati maal si fakkaatti tananaat deebisa gaa tuntun shaabaaniif galte haaya maaliyaa cunfaa jaalalaa dhuguufi mucaafaan baalageen jeeyin qaamaa kijibda ati amma naanaatu malaaluuf hin dhufne tasanii akkasi garuu har'a naanaat jiraachuu situu ni shakka Hai aboo bar shaabaan abbaan kee ka'ee mana keenya dhufee ture. Siifi abbaan kee barga ol fakkaatanii bifaan amalaan malee. Amalaan garuu ati abbaa keetitti hin baane akkuma tokko jirta. maali sana moo akkuma fedhe naan jaasa abbaan kiyyaa samma duraati hoolaadhaa hoolaa miila lamaatii naan jee ka'eef irraa hoolaa dhugaa san ta'u Hai shaabaan jarsa facaasee kute. Hai jala fiigaa kaaddee kanatti hin dhiisina. Sitti kunoo shaabaan kee jarsa facaasee kute la. Hangaatu waan akkanaan irraa dhaabiyaan wallalla. Shaabaan si kiyya godhe waan taphanne hin taphatin. dhisi ati taphaaf jetti sitti hai sitti meeqoo waan takkaan si gaafadha Maal waan shaabaan taanaan an haasuu handa qabu. Kookaa sitti isanii miti hangaatu naanaa teessa kutte Hin beekne anas hin jirtu har'aa numaa jira. naa hime kaa Sitti beekaa sitti gaafadhu. sitti naa koo Tamaan na yaamaa tasa uff. anaas yaamee sitti lolin kaa mee naanaat maal taate bakka dalagaatti irraa maaliif hafte Xiqqishoonni dhukkubaa beeytee hai naanaat moo eessaan qabe hin beekne dhugaa hin bilbillee feet. guyyaa 5 bilbilli siin dalagu Mee arraba nachuun oltu laalime. haani laalaa yaa rabbi nagee godhe Aawwa gurbaan naa deebuu didi gaakota shaabaan. akkanuma gadhiisteeree Hangana nama taanaan malee atoo nama irratti hin dhisne. barsi irratti hin dhisine boo dheebuun natti hammaatee dhiyootan Aawwa rabbi deebuu si habaaswa. Garuu shaabaan kana dhugumaan dhukkuba akkamisa. antasaa tan hin beekne wallaahi baxaraanummaa sini fakkaatti hin beekne garuu rabbi haafiyu eessa kutee hammaate eessa dhiste Ni caawar boo fayyisaa leelsaatu akka isaa fiiga. Gaara qaqqabachaa kutee boo gadi godhate. Hafuuraa ona kute. meen ilaallaa yoo booda dhufe bilbilli isaatis bar waan dalagu Aawwa bilbilee duuduun daleene dhiiserra. Musliimaata akka silkiinsi akkuma tokko dadhabatti. tamigaa musliimaanoo Tanuma kana anaatiiti. hojjettoonni kiyya afaan babbartanii kam garuu addunyaa tanarraa namni naanaatiin dorgamoo jiraate hin jiru Jee hin sodaatini. Arree isin eessa kute seesin. nadhiis yaa'u ifiifuu yaada biraa keessaan jira ni dhukkubsattee yaani rabbi haa fayyisu Awwasin saahibaami haati shaabaan barbaada. deemati barbaadi waan karamellaa siif kanina An gubboo hin ergama akkasin jaani. Kubee biyyaatti furaadhis ijoollee tanaa wajjin hin jabini. Mee amma isaa ofida. haa hodhaa Qarshudhantii deeqaa'u. Hodho. Abootaan jijjiiri tanan fudhatani. Ayyaa isinuma irraan fudhadheeran. Jijjiiri boo. haaya hoonaa si kanna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiilee isiniif dhiyeessinirraa gammaddanii barumsa guddaa akka argachaa jirtan abdii qabna. Taatota diraamaa imimmaan sheenaa hundaaf qopheessaa diraamichaa obboleessi keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Kanarraa kanumaan xumurra. Rabbiin guddaan nagayaan akka walitti nu deebisu hawwina. Hagammaa turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif galata guddaa argadhaa saniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa akiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة